مالجتن عمر سليمان عمر ويلسا قفا متي راغادا وانت إني راغي أمو دلغمات ججيرما إفانفت وانت إني راندو بننجرو دابر إيغالي حاجة أمتك إن ور أمتك إن دور سيسوفي أمتك إن فكاتي ور أمتك إن ديق وندتو تكتكان وجنباسا اتيما توري عمر جي بي اس قبصو روموتي أنا كأرتيستي توكوتي نما فكينا قدانا تأي يوكان موتو أجرتو نما كيست في العالتني يوكان موتو داندي إني رديمو كان رديمو قبل جنتني إرا فكينا مالن الرديمو يشودا كاسوتو إسا وان باس كيسا جيررسا متي دامسا سارو كالولا تيجي دا جيررسا إسا رقمت أرتيست جلال عمر سليمان أرتيستي كبجام ada kabajaan guddaan isaaf mala nolle biyyaan baalle jiraannu osoo keessa jiraannee gaafa inni biyyatti galu dhaabannee waliin simanne silaa hedduun itti tola warra biyya Oromoota biyya keessa jiran hundaanu akka isaan bakka kennas bu'anii akka artiistii kabajamaa uummata Oromoo tokkotti akka nu simatan dhaamsa kiyya dabarfadha jechuudha. Umar Suleyman hawaasa qofaaf osoo hin ta'in riphee lolaa gaara keessa jiruufillee lafa kaayee dhaamaa ture jechuudha. lafa kaayee waan dalagamaa ture rakkoo achi keessatti dalagamaa ture Umar kaleessa dhaamaa ture jechuudha himaa ture waan achi keessa jiru waan achitti dalagamu dursee akka nama raagutti warra qabsaa'otaafu dhaamaa ture jechuudha hawaasa qofaa miti. Umar doozarii qabsooti yoo waan lafarra deemutti fudhanne yoo ammoo waan qilleensarra bararutti fudhanne misaa'ila qabsoo Oromooti. Jirenaalummaan itti xiqqaatti ka jedhu qaba hojii isaattu isaa kenne Umariin hojii isaattu jirenaalummaa kennee fi jirenaalummaan itti xiqqaatti jechuudha. Kanaaf dalagaan Umar Suleymaan godhe ifaajen Umar Suleymaan kan ilmaan Oromoo hundaa qabsootti kaase fi kan ilmaan Oromoo hundaa qabsoorraa akka hamileedhaan hirmaatan godhe waan ta'eef simatamuu qabaa kabajamuu qabaa. akka gaariitti ummanni keenya bahee ofitti fuudhuu qabaa jenna. Ummata kiyya hunduma dura nageeni haa dursu. Tole gaariidha Umar qabsaawaa ta'uu qofa osoo hin ta'in uummatallee qabsootti kakaasutu jira keessumattuu yeroo falmaan wayyaanee waliin dho'utti dardara akka bahee qabsootti baheetu qabsaa'u akka diina dura dhaabbatu akka falmatu gochuun jaallan immoo qabsoo irratti wareegaman seenan isaanii akka hin dagatamne uummata yaadachiisuun. Oromummaa kennaan akka sabaatitti haa waliin dhaadannu mee daqiiqaa tokkoof hundumtuu ol ka'a warra nurraa wareegame haa waliin yaadannu. Oromummaa kennaan akka sabaatitti haa waliin dhaadannu mee daqiiqaa tokkoof hundumtuu ol ka'a. warra biyyaaf sabaaf nurra wareegame haa walii yaadannu. Galatoomaa ta'a galatoomaa ta'a galatoomaa ta'a dhiigni saba keenyaa dachee seenee nafu dachaadhaan dachaa. Kana bira dabreetis immoo Umar waan silaa yeroo sanitti wayyaaneen godhaa turte wayyaaneen naannoo murtee lafa Oromoodhaa murtee warreen ollaadhaa kennutu ture isa kanarratti illee sirba baasee waan kana akka rakkoon kun dura naannoo fi ollaa jidduutti dhalatu bal'inaan ibsee himaa ture keessumattuu lafa kara gammoojjiitiin Somaalee muramee kennamu kara kaaninis immoo kara biraatinis akkasumatti oliin muramee ofii fudhattu lafoota
saboota xiqqootti murtee kennitu kana hundaa wanni amma godhaa jirtu kun waan durana rakkoo ta'uu dhiba guddaa ta'u jedhee kaasee sirba isaa keessatti ummata qaabsisaa ture. Qoonni inni kenne kara kanaanis guddaadha. Kana bira dabreetis immoo gochaa wayyaaneen gootu qabsoo namuu mirga qabaa waan fedhe deeggaruu mirga qabaa jetteetu ummanni immoo dhaaba tokko deeggaruu nama silaa dhaaba biraa deeggaruu hidhuu ajjeesuu sodaachisuu biyyarraa godaansisuutu ture. Kanarratti illee Umar Suleymaan bal'inaan bifa sirbaatiin waan silaa ta'aa jiruu fi godhamaa jiru kana bal'inaan ummatatti himaa ture. Wanni kun immoo wanni amma isaan godhan kun deebi'ee isaanitti illee rakkoo akka ta'u isaanuu yaadachiisaa ture. Kanaaf sirbi isaa kan yeroo sanitti inni kennaa ture sirba barnoota qabu ka barsiisadha jechuu dandeenya. Sirna kakaasadha, sirna hamilcheessadha. Kara kanaan qooda guddaa kennee namni kun dhugumatti gadi bahee rasaasa dha'uus baatu rasaasni inni bifa sirbaatiin bifa weellutiin godhaa ture waan namni rasaasa dha'u olitti diina irratti ummata kana kakaasuun diina irratti ummata kana qaruun diina kana immoo waan isaan godhaa jiran saaxiluu irratti qoonni inni taphate baay'ee guddaadha baay'ee galateeffachiisadha. Jabaadhu Oromoo jabaadhu Oromoo hidhaa fi ajjeechaan haalli suukkaneessan qabsoo teenna irraa duuba nun deebisu itti nu jabeessa. Umar Suleymaan ka bahaa ka dhiyaa ka kaabaa ka kibbaa Oromoo hunda tokko godheetiin nama faarsaa turellee ammallee mootu aartii tana keessatti mata dureen maal inni irraa hin sirbin hin jiru. Nullee fakkeenya guddaadha abbaa keenyallee artistii kana mootu Oromoon hundi baheetiin simatee kabaja isaan malu gochuuf mootu akkatti koreen qindeessiteetiin hojjechuun kun mootu waanuma guddaa tokko waanuma isaan malullee waanuma isarraa mootu saba kanarrallee mootu eegamullee sababiin isaas fakkeenya gama jaarmiyaalee fi namoota hundaaf agartuu qaroo saba kanaati jechuu dandeetta Umar Suleymaan. Kanaaf kabajuma isaan malu isaaf godhaa jiranii 30,000 miti miliyoona 7-8 beetiin addabaabaa irratti simatamee Umar Suleymaan itti xiqqaatamalee waan itti guddatu miti. Abdurrahmaan Adam Usmaan naan jedhanii dhaloonni kiyya Arsii Baaleeti. Waa'een Umarii yoo kakaafnu taate achi fagoodha. Waa'een dhaloota Umarii akkuma namuu beeku Arsii Baaleetti dhalatee Arsii Baaleetti dhalatu malee Oromoof dhalatee Oromiyaaf dhalatee Itoophiyaaf dhalatee akkasuma addunyaaf dhalatee jechuun dandeenya. Ani sirba yookaan wallee jedhee waamuu sirna jedhaanii. Ani sirbuun dhufne iyya bayuu dhufe bakka jirtan hundaan iyya walii bayaa tumsa walii tayaa waan harkaa qabdanii hooma dandeettaniin diina keessan dhayaa. Sirni inni lafa kaa'e kuni osoo mataa isaa keessatti hafe yookaan ilmi namaa yoo dhalate inni du'aa osoo waan kanan dabarsin osoo dabre baay'ee natti dhagahamaa. Haa ta'u garuu bu'aa bayii hedduu keessa dabree dhaamsa guddaa dabarsaa ture yeroo qabsoon biyya keessatti laaffattee addi bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahee sagaleen bilisummaa Oromoos dhabamtee haala gartee daadarkaa qabsoon irra geetteen isaa fi fakkaattonni isaa biyya keessatti hafanii abalu jedhee maqaan dhahuu fakkaattonni isaa warri isa fakkaatan hedduun qabsoo godhaa turanii warri akka Ilfinash warri akka Zariuu Wadaajoo hedduu dhagaa isaan akka fakkeenyaatti maqaa dhahee yeroo qabsoon biyya keessaa laaffattee dhaabni dhiibamee biyya keessaa bahe isaan kanatu biyya keessatti hafee wal'aansoo guddaa godhaa ture waan guddaa dalagee wanni Umar waan haasawamaan dhumuu miti garuu wanni guddoon ani jedhu jiraatee innis jiraatee nus jiraannee
kanagahu isaatiif baay'ee gammadaa Jeneraal Umar Suleyman baga lubbuun jiraatee bu'aa bayii hedduu keessa bahee osoo harkan kennin waan jedhe san hojiitti hiikee eega har'a jijjiiramni kunis dhufe waamicha ummanni keenya keessaaf alaan itti lallabuun galii si barbaannaa jedhaniini har'a waamicha ummanni godheeniif osoo harkan kennatin wanni inni barbaadu sun argamuudhaan har'a biyya galee hedduu itti gammannaa hedduu itti gammada jechuudhaan. Gaafa biyyi kan koo argate nagayaa gaafa sabni kan koo argate nagayaa biyya koo irratti saba kan koo wajjin sirbuu hin dandayaa amma yeroo kana tapha warraa isaatiif geerartannaa taya geerarti sirbaamihi rasasa gootaati afaan iddeeffadhee diina mataa dhayaa. Umari doozarii qabsooti yoo waan lafarra deemutti fudhanne yoo ammoo waan qilleensarra bararutti fudhanne misaa'ila qabsoo Oromooti. Jeneraalummaan itti xiqqaatti ka jedhu qaba. Hojii isaattu isaa kenne. Umariin hojii isaattu jeneraalummaa kennee fi jeneraalummaan itti xiqqaatti jechuudha. Osoo inni na bira jiraatee waliin haasoynee toltii waa heddullee waliin dabarsinee garuu Umar ka nama tokkootiimi ka gosa tokkoo miti ka saba bal'aa Oromootii fi ka ummata biyya saniiti jechuu ka ummata biyya saniiti. Ayyee ani maqaan kiyya Jeelaan Qaasim Hisuunaan jedhanii dhalootaan Baale Gaasaraa Gandanaa Qeena Gahooti. Ammaaf bakka hin jiraadhu biyya Sweden magaalaa Linköping jedhamtu jiraadha. Eegas dhufee gara waggaa 5 deema. Eega biyyaa ba'e garuu rakkoon biyyaan baafte rakkoo barattoota yuunivarsiitii ture. Rakkuma waa'ee Finfinnee ka amma dhiyoo kana maaster pilaaniin wal qabate gaafa san Finfinneen 2004 keessa Adaamatti yoo jijjiiramtu yeroo san keessa barattoota yuunivarsiitii keessa anis tokko ture. Koree eebbifamtoota bara 2004 keessaa tokko ture. Yeroo san rakkoon barattoota Oromoo irra geettee ari'amuudhaan barumsarraa adamuudhaan waggaa tokkoof adamamee jira. Ka waggaa dheeraa adamamee jira. Boodaanis rakkoon irra geettee yeroo san biyyaa ba'ee rakkoon tuni artiist jara Umar Suleyman irratti yaada yoo kennu waa'ee Finfinnee ilaalchisee bara dheeraa durarraa kaasee akka seenaatti kaasee Finfinnee handhuura Oromoo ta'u yoo Finfinneen gidduu Oromiyaatii baate akka argitee garaan golgaan lamaa addaan hafuutitti Oromiyaa fakkeessee bahaaf dhiyaatti akka addaan cittu fakkeessee artiist Umar Suleyman irraa dhaamsa dabarsaa ture. Waa'ee daangaalee naannoo Oromiyaa ka amma gara bahaatiin, gara dhiyaatiin, gara kibbaatiin jiru kana guutuu isaa akka diinaaf ollaaf muranii kennuun akka booda akka ammaa kanatti akkuma argaa jirru kana Oromiyaa irratti diinni hammaatu, diinni gamaaf gamana itti baay'atu akka godhu dhaamsa dabarsaa ture. Karaa akka sagalee akka sirbaatiin ogummaa qabuun jechuudha. Ogummaa artii qabuuni dhaamsa gurguddaa saba Oromootiif dabarsaa ture. Waa'ee dimokiraasii irratti waan haasa'uu qabaa. Dimokiraasii irraa ka deeggaraa jettu deeggara waan fedhan deeggarraa maaf nu hiitu jedhee dhaamsa uummata Oromootiif dabarsaa ture. Dhugumatti artiist Jeneraal Umar Suleyman artiistii kabajamaadha. Kabajaan guddaan isaaf malaa. Nollee biyyaan baallee jiraannu osoo keessa jiraannee gaafa inni biyyatti galu dhaabannee waliin simannee silaa hedduu nutti tola. Warra Oromoota biyya keessa jiran hundaanu akka isaan bakka keenyas bu'anii akka artiistii kabajamaa uummata Oromoo tokkotti akka nu simatan dhaamsa kiyya dabarfadha jechuudha. Artiist Umar Suleyman artiistii Oromoo hundaati. Oromoo hundaaf dhaamsa dabarsaa ture. Qabsoo Oromootiif argitee gaaza qabsoo Oromoo tahee hidhannoo fi akka uummanni keenya hidhatu, akka uummanni keenya bilisummaa isaarratti akka dargaggeessi hidhatu. Qeerroo fi qarreen yeroo ammaa kana biyya Oromoo bilisoomsan kun akka isaan socho'an bara duraa bara argitee qabsoo jalqaba wayyaanee biyya qabarturraa kaasee
dhaamsa dabarsaa ture dhugatti nama kabajaan maluu fi Jeneraal Umar Sulaiman saba Oromoo biratti ija ummata qabsoo ummata Oromoo birattis ija qabsoo ummata Oromooti. Umar Sulaiman jechuun waan har'a dalagamaa jiru kana waan har'a akka haaraatti haasawan kana inni waggaa 27 darbe kana waan inni kalee lafa kaa'e har'a haasawamaa jira. Waan inni dheengadda dubbatee lafa kaa'e amma irratti dalagamaa jira jechuudha. Kanaaf simannaan Umar Sulaiman ani akka ani mataa kiyyaa hubadhutti hedduu waan barbaachisaadha. Waan godhamullee qabu. Maali jennaan Umar Sulaiman paartii birattis haa ta'u mootummaa birattis kaleessallee hanga biyya san keessa bahutti mootummaa dura taa'ee achumatti ummata Oromoo qaraa ummata Oromoo ijaaraa ture. Maali jennaan qeerroon kaleessa barnoota isaanii dhiisanii qalama isaanii lafa kaanii qabsoo ummata Oromootitti dabalamaa turan kaaseeta isaa dhageeffachuu fi sagalee isaa dhageeffachuuf barnoota isaanii dhiisanii warri qabsootti dabalamaa turan sababaa Umar Sulaimaniini. Umar Sulaiman qabsoo tanaafis nama hedduu akka haga wareegama lubbuutitti illee nama kafalaa ture. Har'a immoo inni biyyatti galuun saba ofii kakaleessa du'eef kakaleessa itti biyyaa ba'eef kakaleessa qabeenyaa fi maatii ofii itti dhabeessanillee har'a ummata ofii jidduutti deebi'ee ummata ofii dura dhaabbatee ummata ofiitiin wal arguun isaa kun hedduu namatti tola nama gammachiisa jedheetiin hubadha. Maqaa kiyya Jiloo Dhaabii Badhaanee jedhama. Waan Umar irraa akkuma jaalawwan kuuwwan jedhanii Umar jechuun abbaa qabsooti. Umar jechuun abbaa waraanaati. Umar jechuun wantoota isaa afaan kiyyaan kana jedhee haasa'ee nama fixuu danda'u miti. Umar walumaa galatti waraana yookiin dammasaa yookiin didaa gabrummaa diinaa akka ummanni keenya bakka jirutti dammaqee qabsoo tanatti dabalamee mootummaa garboonfataa kana ofirraa buusu nama ganama osoo garaa ofiitiif ofii jireenya ofiitii bakka tokko osoo hin kennin diina garaacha taa'ee dhugaa dubbataa ture Umar gabaabinna kana. Artist Umar Sulaiman qabsaawaa wanni inni godhe hundinuu namni tokko ofii qofaaf qabsaa namni tokko immoo ofiifillee qabsaa'eet nama kaanillee qabsootti kaasa hamilee itti godha. Geerarsi isaa weelluun isaa ummata Oromoo hunda akka inni hamileedhaan ka'ee mirga isaatiif falmatu godhaa ture. Waan biraa hafnaa waraanni gaara jiru hundinuu geerarsa isaatiif sirba isaa yeroo sanitti caqasee lola keessa yoo dhaqullee lola irrattillee hamileedhaan waan dalagu hundarrattuu si'aayee dalaga namni wanni inni godhe sun walumaa galatti diina hamilee hoo cabsu nama keenyatti immoo qabsaa'ota keenyatti sabboontota keenyatti ummata keenyatti hamilee guddaa godhe jechuudha. Kanaaf qoodni inni kenne qooda hedduu mul'ataadha, qooda hedduu boonsadha. Dhugumatti haga maayititti hoo waraanni keenya dhiibamee bahu hoo hoogganni keenya biyyarraa bahu biyya keessatti cichee of kennee lubbuu isaa osoo hin qusatin akka diinni ajjeesu osoo beeku du'ullee waa dalageen du'uu qaba jedhee wanni inni godhaa ture wanni inni dalagaa ture dhugumatti yoomillee surrii ummata Oromoo keessaa hin dagatamu seenaa keessatti seenaa mul'ataa dalagee as ga'e jechuudha. Jaalli kuni duranaafis immoo wanni inni dalaguu taa'u kana daran dalaguu taa'a achii seega baheen teenye Umar Sulaiman biyya ormaa keessas taa'ee akka ummanni keenya falmaa isaa itti fufu akka ummanni keenya qabsoo isaa itti fufu yeroo garagaraatitti shira diinni godhus ta'ee shira ayyaallallattuun nu keessa jirtu gootus ta'ee daba dalagamu hunda saaxil baasee ummata hubachiisu irratti
qooda mul'ataa qooda akkaan cululuqaa kenne jechuudha. Kanaafi dhugumaan nama silaa galateeffamu nama simatamuu qabu ummanni Oromoo kan ala jirus waliigalee jaala kana gaggeessuu qaba. Inni biyyatti deemu kan biyya jirullee baheetoo ililbeedhaan simachuu qaba. Kun immoo waan hojiin isaa kenne waan namni isaa godhu osoo hin ta'in dalagaa isaatitu nama tokko namni wanni bahee simatuuf hojii isaatitu isa simachiisa. Wanni immoo nama tokko balaaleffatis hojii isaatiin nama balaaleffachiisa. Kanaaf dalagaan Umar Suleymaan godhe ifaajen Umar Suleymaan kan ilmaan Oromoo hundaa qabsootti kaase fi kan ilmaan Oromoo hundaa qabsoorraa akka hamileedhaan hirmaatan godhe waan ta'eef simatamuu qabaa, kabajamuu qabaa, akka gaariitti ummanni keenya bahee ofitti fuudhuu qabaa jenna. Wayita achi turretti yuunivarsiitii turretti dhaamsa Umar Suleymaan kana dhaggeeffachuudhaan akkasuma qabsoo Oromootti makamnee haga sadarkaa hiriira baanee waa'ee Finfinnee keessattuu falmachuu irratti qabsaa'aa ture jechuudha. Bara 2004 keessa san duras ijoolleetti qabsaan hedduudha. Qabsoon booda irratti argitee cimaa dhuftee baroota 2015 keessa gincii irraa jalqabde suni Oromoon wareegama guddaa kaffalee akka jijjiirama akka amma mul'ataa jiru biyya keessatti argaa jirru kana akka dhufuuf gaheen artiist Umar Suleymaan dabarsaa ture waan salphaatti ilaalamu miti. Jijjiirama inni gaafataa ture, jijjiirama inni biyya keessatti akka dhufuuf dhaamsa dabarsaa ture. Santu har'a ifatti mul'atee har'a dhaabonni adda addaa kan qabsoof biyyaa bayan Umar Suleymaan qofaa miti. Adda Bilisummaa Oromoo biyya deebi'ee jira. Garee adda addaa kan arginu namoonni bebbeekamoon hedduutu biyya deebi'ee jira jechuudha. Kuni gahima waamicha qabsoo gaafa san inni biyya keessatti godhaa ture irraa kan ka'e lafarratti jijjiiramni argamee jijjiirama kanallee galmaan ga'uuf fiixa baasuuf dandeettii qabuun ogummaa qabuun amma fiixa baasuudhaaf biyyatti deebi'aa jira. Kanaaf wanni inni dhaamsi inni dabarsaa ture lafatti nafne kaayoo inni gaafa san geggeessaa ture lafatti nafne dhugatti waan nama gammachiisu uummanni biyyaa bahee guutuun Oromoo guutuun bahaadhee akaabaa kibbaa bahee akka nuuf simatu gaafanna jechuudha. Namoota gargar qoodamanii warroota garaaf bitamanillee warroota dantaa dhuunfaatiif jedhaa diina jala kurkuranillee maqaa isaanii wajjaan baasee nama itti himaa ture. Umarri sodaa takka malee diina dura taa'ee osoo biyya alaa hin bahin biyya keessatti sochii inni godhaa turee fi sochiin ummata kana itti inni dammasee ummanni jecha isaa fudhatee qabsoo tanatti namoonni dabalamee jedhee kanaa tokko jechuu hin danda'u. Oromiyaan guutuun dhaamsa isaatiin namni dammaqee saba kanatti dabalamee kaayoo saba kanaatii fi qabsoo tanatti hin dabalamin hin jiru jedheeti abdiin qaba. Maaliif jennaaniin namoota keenya yeroo sagaleen takka hin jirre yeroo wantummaan Oromoo ibsaa takka hin jirretti nama falmataa ture Umar Suleymaan. Nama yoo waa Oromoo dubbatanii jedhanii bakka inni jirutti dhaqanii wucuucaa meeqa irra geessan kana keessatti inni ammoo lubbuu isaa irraa bahee qabsoo tanaaf jecha nama waa meeqa dabarsee ummata kana dammassee ummanni kun qabsoo tanatti akka dabalamee hanga hadhaa saba isaatii fi mataa ol qabatee dubbatee ka caballee cabee ka du'ellee du'ee ka hafe kunoo hadhaan ga'ee rabbiin isallee gara biyyaa deebisuu fi haala kanarra geennee jirra. Artist Umar Suleymaan mata dureedhaan inni irraan sirbiin hin jiru waan ummata keessatti hawaasa keessatti ta'amaa jiru hunda akka kiyyatti baay'ee ibsee jira. Hanga Umar Suleymaan hanga raayiduu tokko jechuutti yookaan immoo waan inni kaleessa dubbate har'as ta'aa jira kaleessas ta'aa ture. Kanaaf Umar Suleymaan waan saba kana keessa jiru agartuu saba kanaa dursee nama kamiinuu durseetiniin nama nu hunda durseetiin waa argaa ture Umar Suleymaan. Fagoo qaroo fagoo qabaa jechuudha. Waan saba kana keessa jiru dhukkuba saba kana keessa jiru argee jira ibsee jiran jedhaan. Artiistiin tokko onnee saba isaa waan sabni isaa yaadu waan sammuun saba isaa yaadu beekee dursee nama lafa kaa'ee nama agartee waan inni jedhe tokko wanni inni dabarsaa ture wanni inni dubbataa ture hundi akkasumatti tartiibumaan dhufte haga har'a gahutti jechuudha. Har'a haga yeroo amma dhaabbannu kanatti illee
waanuma kaleessa haguma jijjiiramni kun dhufeeyyu haguma jijjiiramni kun dhufeeyyu waan jijjiiramni kun illee akka itti dhufuu fi waan kana keessatti dhufu hundaayyuu Umar Sulaiman duraanin lafa kaa'ee ture jechuudha. Kanaaf Umar Sulaiman artiistummaa qofa odoon ta'in onnee saba ofii akka gaariitti gadi dhageeffatee waan sabni isaa yaadu waan biyya isaa keessa jiru waan sabni isaa rakkoo saba isaa hunda dhageeffatee dursee lafa kaa'ee ture. Oromiyaan biyya Oromoorree saba biyya ofii irratti ofiin of bulfachuu mirga guutuu qaba. Biyya namaan ayne mirga namaan tuyne maaliif tuttuqanii ofitti kaasanii saba naman kuhine. Bareedaadha Jeneraal Umariin maqaan ani itti waamu GPS jedhaani. GPS namoonni beeka jechuudha ka makiina irra hidhatanii bakka silaa barbaadan nama geessu. Umar GPS qabsoo Oromooti. Uf duuba yoo deebinee mataan wayyaaneedha Mallas Zeenaawii dirree bahee dubbatee namoonni beeka jedhee yaada. Akkasumas wanni inni kalee dubbataa ture kai malee Mallasaa kai malee biyyi tee maqalee gali malee jedhee wanni sun har'a qabatamaan taate. Kan biraa ammoo waa'ee lafa muruudhaa waboo biyyatee muran abboo ciranii akka daabboo jedhee dubbataa ture namoonni yaadata jedhee yaada. Kanaaf waa'een Umarii waan dabre namoonni beekaa waan fuula duraallee galiinsi isaa kaarraa galma gadaa araaraatitti har'a ummata bal'aa waamuun kunis ummata Oromootiif dhaamsa guddaadha. Akka Oromoon Finfinneen biyya Oromoo taate irra deebi'ee mirkaneessuudha. Ammas haala amma jiru kanallee akka kararraan dabne akka of duuban deebine ummatatti akeekuufi jechuun wanni inni galeef ammas kaan inni nuu ibsuu ni danda'a. Karaa sirriidhaa ummata keenya argisiisuufi jechuudha. Waan kana dalaguuf ammoo halkanii guyyaa hirriba itti dhabeet haga biyya alaa kanas dhufe akkuma reef jedhe osoo wal cinaa teennee dubbannee gaariidha. Guyyaa ni dalagaa halkan waan sabaa dalagaa guyyaa waan dhuunfaa isaa dalagaa. Wanni inni qabsoo kana keessatti godhaa ture waan guddaadha. Ammas dhaamsi jaallanuu dubbatanii jiranii waa'ee Jeneraal Umar hedduu waan namatti himanuun feesisu. Kanaaf dhaamsa inni ummata keenyaaf fuula duratti dabarsu ummanni keenya fudhachuu qabaa ka jedhu qabaa. Isaa kana jedheen dhumu akka muudannootitti wanta an kaasuu barbaadu bara innis geerrarsaa fi sochii ummata keenya keessa godhaa ture kaasetti Umar Sulaiman kana nuti xiqqaadha yeroo sanii ganda keessatti bitannaa. Ganda keessa bitannee kaasetti kana akka kaasetti fi hokmaanii reediyoo xiqqoo takkatu jira asii keessatti kaasetti tana qabannee bakka deemnutti bakka loon tissinutti dhakaa itti bitannee qusataa fa'aa ittiin fayyadamaa turre. Isii tana harkatti qabannee isa tanaayyuu yoo kanatu nu lolaa kanatu fira keenya kanatu diina keenya wajjaa hin baasnee hin beennu inni waan Oromoo dubbata wanti inni dubbatu ammoo waan saba keenyaaf nu keessallee jiru akka abbootiin keenya dubbatanitti illee wanti inni dubbatu hunda keenyaayyuu waan ifa ta'e tokko waan ta'eef yoo nu kana qabannee deemnu dabbaloonni OPDO wanti kun eenyu jedhamaa kana maaliif beektanii maaltu akkana isin godhe eenyutu isinitti kennee maali waan akkas jedhan doorsisaa meeqa keessaa dabarree sababa kaasetta kanaallee dhaanamullee hokmaanii sanuu nu harkaa fuudhanii cabsuullee waa meeqa agarreerraa haa ta'u inni garuu jajjabinni inni ummata Oromootiif fakkii ta'ee darbe sun ammoo nu keessattillee ummata Oromoo hunda keessattillee bakka guddaa godhatee kaayoo sanirraa osoo hin warri garaa isaatii osoo hin bitamne ucuuccaa san hunda keessa darbee hadha ga'ee jira. Kaduu illee warri lubbuun darbellee warri qaamaan miidhamellee kaayoo tanatti namoonni jecha isaa fudhatee bakka tokko ga'uu fi waan fuuldura isaanii mul'atu sanii fi sochii warri hin goonee fi warri kaayoo sanirraan deebinee warroota inni jajjabeessee gaafsan dhaamsa inni lafa kaayee biyya keessatti ittiin qabsaa ture san warra fudhate. Dhugaadha Umar Sulaiman sirba qofatti hin dhaabbanne Umar Sulaiman gara diinagdee tinillee yoo ta'e biyya keessatti
qotee bulaa akkaataa inni itti qotatu akkaataa inni itti lafa isaa gabbifatu kammoo mootummaan gabroomsaan nama nyaataan qotee bulaa keenya kijibaan akka dachiin isaa midhaan hin baafne madaabaraa xaa'oo sobaa itti fidu kanallee akka xaa'oon kijibaa dhufaa jiru akka xaa'oon dhufu kuni dachii teenya daranuu masheensu Umar Suleeman dura bu'eeti akka nama reefni raaga jennu sanitti ummata keenyatti hubachiisaa ture jechuudha. Xaa'oo jedhanii ummata keenya saamaa xaa'oon isaan immoo ummata keenyatti kennan akka lafa teenya masheensaa ture. Wanni haramni lafa san irraa bahu horiin keenya ka nyaate horiin masheensaa ture horiin itti dhumaa ture akka qotee bulaan keenya daranuu hiyyummaa jala galu harka isaanii jala galu warra mootummaa gabroomsaan kuni godhaa ture kuni kana akkana isin godhaa jira jedhee Umar Suleeman odoo hin sodaatin achi keessa taa'ee haga Xaqilaa Ministeeriin mootummaa Itoophiyaa Mallas Zeenaawii osoo silaa kana darbu taate Umar Suleeman tuyyuu sirbaan as keessaa na darba haga inni irraa jedhee irraa dubbatu takkatti biyyuma san keessa taa'ee Umar Suleeman saba keenyaaf ummata keenyaaf falmataa ture jechuudha haga biyya san keessaan bahinitti. Kanaaf Umar Suleeman wanni inni dalagaa ture wanni inni gochaa ture waan lakkaawanii fixanii miti. Kanaaf ammallee umrii nu haa dheeratu jenna nuti. Umar weellisaa qofaa miti raagaadha. Wanti inni raage ammoo dalagamatti jijjiirama ifaan ifatti wanti inni irraan dubbanne hin jiru dhaabarraa eegalee haga ummata keenya warra ummata keenya doorsisuu fi ummata keenya fakkaatee warra ummata keenya diigu hundattuu takka takkaan wajjaan baasaa itti himaa ture. Wanti marii kana jedhameen turu Umar weellisaallee miti rasaasa saaruka rookettiidha. Uma barbaade ta'a Umar dhaamsisaa rukuttaa caalaa wanti inni diinaan jedhu diina bobeessaa hirriba isa dhoowwaa waan Umarii kana jedhee haasa'ee fixuu hin danda'anii Umarii raagaadha abbaa qabsoo Oromooti abbaa dargaggoo qeerroo Oromooti abbaa sabootota Oromooti abbaa dammaqina Oromooti nu keessattuu warra jenereeshinii yeroo aan dhaladhee kana dhaladhetti nu warra inni nu leenjisee warra inni bifaan nu beenne warra inni bifaan nu beenne warra nu gola keessatti maqaa isaatiin kaayoo isaatiin leenjii hadha bakka kana ga'e keessaayyuu nama tokko hin jedhani gara kiyyaan. Umar Suleeman hawaasa qofaaf osoo hin ta'in riphee lolaa gaara keessa jiruufillee lafa kaayee dhaamaa ture jechuudha. Lafa kaayee waan dalagamaa ture rakkoo achi keessatti dalagamaa ture rakkoo hoogganni achi keessatti miseensa irratti dalagaa ture ka inni shiraan nama isaa wajjin qabsaa'aa ture. Shiraan rasaasa lafatti fixaa ture lubbuu isaanii hobbaasaa ture Umar kaleessa dhaamaa ture jechuudha himaa ture waan achi keessa jiru waan achitti dalagamu dursee akka nama raagutti warra qabsaa'otaafuu dhaamaa ture jechuudha hawaasa qofaa miti. Waa'ee qabsoo Oromoo keessaa adeemsa qabsoo Oromoo gufuu walitti ta'aa dhufte keessaa wanti inni hin dubbanne maaltu jira? Wanti inni hin dubbanne hin jiru waan hadhallee ta'aa jiru kana keessaa wanti Umar hin dubbanne hin jiru. Kaasottoota isaa waan baase keessaa geerarsa isaa geerarsaa miti dhaamsa saaruu kan lola xiyyiitidha geerarsi isaa gaafa inni jecha tokko ka'i malee mallasaa ka'i malee maqalee gali malee guyyaa jedhe san bar biyya alaa taa'eeti miti biyya keessa taa'eeti nama akkas jedhe Umar Suleeman dhaamsa diinaa dhiisi dhaamsa saba isaatu dhaameeyyuu warroonni saba isaa dhiisanii diina jala kurkuraa turan sa hundaayyuu dhaamsa fooqii jala naanna'u kijibuma haasa'u jedhee warroota ala jiraniifillee nama akkana jedhee weellise biyya keessa taa'ee Umari wantoota fuuldura dhufan kana takka takkaan tilmaamee nama lafa kaa'e Umar qabsaa qofaallee miti raagaadha waan arge san ammoo dalagaan amma kun uummanni Oromoo keessa darbee hadhaas ga'ee jira ka jijjiirama kanallee innillee haaluma uummanni Oromoo itti ilaalu tokkotti ilaala akka namaallee yeroo sanillee ariifatee duukaan kaane ammallee garuu deemee wanti inni jedhu hunduu dalagatti jijjiiramee akka inni barbaade sanittillee yoo ta'u baatee jedhee akka inni yaadee kaayoo inni qabatee ka'e sanirraa harka 100 harka 70 ta'eera jedhee abdiin qaba gara kiyya. Qabsaa'onni keenya ka arra dhabamanii barbaadamaa haga arra du'aa jiru isaanii hin hubatin dursee namni lafa kaa'e namni agartee korommii tiyyaa keessaa dhabe jedhee akka geerarsaatitti
korommii keessaa dhabe jedhee akka geerarsaatitti inni himaa ture mee eessa jira nadhii gammadaa eessa jira guutamaa hawaas jedhee maqaa dhawwaamee korommii keessaa dhabe jedhee lafa kaayaa ture namni akka Umar Suleyman iqaroon saba kanaa haga ammaatti illee ani akka artiistii qofatti osoo hin ta'in hayyuu beekaa waan fuula dura dhufu akka nama raaguu tokkotti raagaa jedhan sanii jedheetiin fudhadha. Wanni Umar Suleyman dalagaa ture waan salphaa miti fakkeenya yoo fudhanne waa'ee maaster pilaanii waan Finfinnee keessatti ta'amaa turee fi waan barattoonni Finfinnee keessatti yuunivarsiitii keessatti irratti dararamaa turan Umar Suleyman dursee lafa kaa'ee jechuudha. Daangotii ardhaan tana haarayatti as bayanii waan akka haarayatti amma dubbatumu kana inni waggaa 17 waggaa 20 dura waan inni lafa kaa'ee jechuudha. Wanna gaafa san mootummaan TPLF gaafa biyya bulchitu sanuyyuu inni lafa kaa'ee himee jira jechuudha. Daangaa maal akka ta'uu qabu maal akka dalagu deeman maal akka yaada mootummaan suni maal akka yaadu lafa inni achi daangaa afranirraa muree gurgurachaa ture. Saaminsa inni biyya keessaa saamee alatti biyya biraa bilisoomsaa ture haga biyyee lafaatiin bootti biyya keessaa fe'ee gara Maqaleetti fe'amaa ture san hunda Umar Suleyman lafa kaa'ee ture jechuudha. Kanaaf waan inni kaleessa dubbate sani har'a haarayatti godhamaa jira malee wanni inni hin dubbatin takka hin jirtu jechuudha yeroo Umar Suleyman. Kanuma irratti dabaladhaan. Andurri Oromiyaa Finfinnee jettu Finfinneen takkeetti maatan biraan jirtu. Andurri garaa bahee cinaachi lama yoon garaate. Haala kana waa'ee Finfinneellee irraa sirbaa ture Umar Suleyman. Maaster pilaanii har'a ka'eetiniin uummanni irraa falmate kana dursee bara 1980moota keessa Umar Suleyman irraa sirbaa ture. Duraan dursee Umariin carraa gaarii gammachuu guddaan qaba. Inni biyya sanitti deebi'ee biyya akkasitti keessaa boba'ee ba'ee sanitti ammoo fuula akkanaati waan akkanaa odoo lubbuun jiru argee biyyatti deebi'uu isaatii fi gammachuu guddatti natti dhagama. Ittiin deebisee karaa biraatiin warra biyyaatii wanti an dhaamuu barbaadu yeroon amma tawaan walitti garanii Oromoo ta'eeti yaanni adda addaa jiraachuu mala kaayoon adda addaa jiraachuu mala fedhiin adda addaa jiraachuu mala. Fedhii fi kaayoo adda addaa warri qabu kun hundinuu fedhii sabaa wanti caalaa tokko hin jiru. Abbaa fedhellee yoo ta'ee jedhe. Kaayoo sabni barbaadu san irratti deebi'ee uummanni Oromoo carraa amma argate kana biyyaafillee ta'ee saba keenyaafillee ta'ee qabatee gara fuulduraatiin tarkaanfachuu qaba. Kana ammoo akka godhan abdii irraan qaba. Hayyoota hedduu qabnaa akka duriitii miti. Kanarratti ammoo Umarillee galee gargaarsallee uummatallee akka dammasu abdii guddaa irraa qaba. Jeneraal Umar Suleyman kasikkoo mandootii kamacaatuu lamaatii ka afran qal'ootii ka gumii gaayyootii ka shanan gibeetii ka ilmaan Oromoo hundinuu akka simatan abdii qabnaa dhaamsa haga dandeene nus dabarsaa jirraa ummanni biyyaa duruu harka ijarra kaayateetiniin eegu jiraa rabbi nagaan isa haa galchuu akka gaaritti ummanni keenya akka simatu abdii qabnaa. Dhumaa kaani qabu walumaa galatti jeneraal artiist Umar Suleyman qabsaayaa Oromooti. Artiistii Oromoo hundaati. Kaleessa qabsoorratti uummata Oromoo kakaasaa ture. Akkuma san har'as ogummaa qabuun artii qabuun biyyatti galee akka tokkummaa Oromoo cimsu qabsoo Oromoo qeerroof qarree Oromoo akka qabsoo tokkummaa irratti akka kakaasu dhaamsa isaa geerarsa isaatiin sirba isaatiin sagalee qabuun akka inni jijjiirama lafarratti mul'ate kana akka inni of duratti deemu akka of duratti tarkaanfatu akka inni waamicha isaa saba Oromootiif akka nuu godhu artiist Umar Suleymantti dhaamachaa biyyatti immoo gaafa inni galu kabajaa inni kanaan dura qabsoo Oromoo irratti qabaachaa ture qabsoo inni kanaan dura godhaa tureef uummanni Oromoo guutuun bahaadhee akaabaa kibbaa bahee akka simatee galata isaa deebisu jeneraal artiist Umariin akka nu simatan dhaamsa kiyya dabarfadha jechuudha. Galatooma. Kan duraati ani kan jeneraal Umar Suleyman sani Umar Suleyman walumaa galatti artistii keenya, jayna keenya, hayyuu keenya
qabsaawaa keenya sabboonaa keenya wama mara jechuudha Umar Sulaimaan dhugumatti wanni inni godhe qabsoo keessatti illee qooda guddaa kenne akka artistiititti illee akka silaa hayyuutitti illee akka of kenniinsi illee jaynummaan illee jira kana hundaanuu qooda hedduu kenne bakki wanni inni silaa godhe kuni waan ulfaataa saba ofiitii godhe saba ofiitiif of kenne saba ofiitiif wareega silaa isarraa eegamu gahee isarraa eegamu guututti bahatee kanaafi bifa hayyuu tokkootiin bifa jayna tokkootiin bifa sabboonaa tokkootiin bifa artistii tokkootiin simatamuu qabaa ummanni keenya kan biyya keessa jiru akka gaaritti jaala kana yookaan jeneraala kana nu simatee kan akka isaatillee durana akka bahan abdii qabna jechuudha kan akkasiitillee horachuu qabna. Isa kanaan hongoodu ammatti immoo jaalli kun yookaan artistiin kun biyyatti deemaa jira biyya keessatti jijjiirama uumame kanatu jaarmayoota siyaasaa hundaayyuu biyyatti deebisee namoonni hundinuu kan tanaan dura biyyarraa baqatan akka biyya yaadatan godhe ammas innillee sanumarratti hundaa'ee biyya deemaa jira jijjiiramni silaa jiru jijjiirama guddaa jira jijjiiramni kun waan yeroo gabaabaa keessa as dhufee ganna 50 guutuu hayyuu hedduu itti dhabne beektota hedduu itti dhabne ummanni keenya ilma isaatitti wareegee lubbuu isaatitti wareegee hayyuu isaa obboleessa isaa abbaa isaatitti dhabe qabsoo kanatti namni nama ofiitti hin dhabin namni ofiitti hin miidhamin kan ittiin tumamin kan ittiin kola'in kan itti alaamana isaa ittiin dhabin hin jiru warra fiixan isaa itti cite jira falmaasaniin dhufe jechuudha jijjiiramni kun waan guyyaa gabaabaa keessa ji'a tokko ji'a lama waggaa tokko waggaa lama waggaa afur akka namni garii yaadutti dhufe osoo hin ta'in walirraa fuudhan namni kun qabsoo kana sadarkaa kanaan ga'e jeneraal Umar Suleimaanis biyyatti hoo deebi'u wanni ammatti ummata isaatitti dhaammachuu qabu ummata isaatitti himuu qabu akka ummanni keenya ijaaramu akka ummanni keenya tokkummaa ofii jabeeffatu akka ummanni keenya hoggana ofii kana tikfatu akka ummanni keenya qabsoo amma bakka jijjiirama amma bakka ga'e kana akka duubatti hin deebine irratti wareega fedheeyyuu baasee waan kana tikfatu gochuu irratti biyyatti hoo dhaqe dhaamsa cimaa akka ummataa dabarsu itti dhaammachuu barbaanna maaliif hoo kan jennu ta'e jaala kana tanaan duras hedduu ummanni Oromoo isa ture ammallee immoo hoo dhaqe dhaamsi isaa geerrarsi isaa weelleen isaa jechi isaa haasoyni isaa ummanni Oromoo gurra banatee caqasa dhaamsa kana fuudhee ummataan akka nu gaanna. Gaafa biyyi kan koo argate nagayaa gaafa sabni kan koo argate nagayaa biyya koo irratti saba kan koo wajjin sirbuu hin dandayaa amma yeroo kana tapha warraa isaatiif geerartannaa taya geerarti sirbaamihi rasasa gootaati afaan iddeeffadhee diina mataa dhayaa.